Okay, egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube kutaa keenya 21ffaa kana keessatti jecha it jedhu 61ffaa irra geenyerra. Jecha 61ffaa it kan jettu laallaa. Egaa jecha kana kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee turre, garuu namoonni baay'ee karaa keessaa jecha it jedhu kanarratti gaaffii garaagaraa waan na gaafataniif mee xiqqoo bal'iseen akkan isinii ibsuu barbaadeetan kutaa kana keessatti irra deebi'ee. Hordoftoonni amma viidiyoo barnootaa kana daawwachaa jirtan erga viidiyoo barnootaa kana xumurtanii booda koomentii jala seenuudhaan okay jedhaa naa barreessaa, yookaan waanuma isinitti dhaga'ame tokko naa barreessaa. Maaliif YouTube'n koomentii keessan kana ilaaluudhaan barnoota kana namoota baay'ee bira geessuu waan danda'uuf, yookaan view baay'ee akka argamsiisuu danda'uuf koomentiin keessan anaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akkuma xumurtaniin okay jechuudhaan yookaan waanuma isinitti dhaga'ame tokko barreessuudhaan na bira dhaabbadhaa jechuudha. Galatooma. Egaa it kan jettu kana wantoota bakka buusuuf kan itti fayyadamnudha. Wantoota qeenxee ta'aniif, wantoota lamaa fi lamaa ol ta'aniif ittiin fayyadamnu. It kan jettu kun pronaawonii taatee nama sadaffaa qeenxee kan jedhamtudha. Shii fi it, she, itii fi he kan jedhaman nama sadaffaa qeenxee kanneen jedhamaniif warreen fayyadamnudha. Egaa wantoota bakka buusuuf jecha itti fayyadamnudha. Jecha it jettu kana fakkeenyaaf hiriyyaan keessan tokko bilbila isaa mana keessaa barbaadee dhabe. Where is my phone? Bilbilli koo eessa jira? Where jechuun eessadha. My jechuun kan koodha. Phone jechuun bilbiladha. Bilbilli koo eessa jira? Where is my phone? Bilbilli koo eessa jiradhe hima gaaffii gaafachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf isin immoo it is on the table. It is on the table yoo jettan, table barcuma irra jira akka jechuuti. Bilbilli isaa barcuma irra jira yoo ta'e, bilbilli kun bilbila kana ibsuudhaaf isin maal jechuu dandeessu? It is on the table. Bilbilli koo eessa jira? Barcuma irra jira yoo jettan bilbila sana maqaa hin dhoofne. Barcuma irra jira yeroo jettan bilbila sana maqaa dhooftaniittu hin dhoofne. Garuu maaliin bakka buuftanii? Jecha it jettu kanaan bakka buustanii. It jechuun wantoota bakka buusuuf. Fakkeenyaaf where is my phone? Bilbilli koo eessa jira? It is on the table. Barcuma irra jira. Maaltu? Bilbilli sun jechuudha. Asitti your phone is jechuu ni danda'a namni sun. Your phone jechuu ni danda'a. Your jechuun kan keeti. Your phone it kan jedhu kana dhiisee jechuudha. Namni tokko your phone is on the table jechuu ni danda'a. Garuu maqaa wanticha sanaa yookaan maqaa meeshaa sanaa phone kan jettu kana dhiisee it is on the table yoo jedhe barcuma irra jira akka jechuuti. Barcuma irra jira. Maaltu? Bilbilli sun. Namni nuti itti dubbannu sun ni beeka. Maaliif? Where is my phone jedhee nu gaafate, bilbilli koo eessa jira jedhee nu gaafate, nuti immoo barcuma irra jira jechuus ni dandeenya. Bilbilli kee barcuma irra jira jechuu illee ni dandeenya jechuudha. Kanaaf your phone is on the table yeroo jennu bilbilli kee barcuma irra jiraadha. Garuu maqaa phone jedhu yookaan bilbila jedhu kana dhiifne it kan jettuun bakka buufne it is on the phone yoo jenne bilbilli kee barcuma irra jira akka jechuuti. Maqaa bilbila sanaa hin dhoofne jechuudha. Kanaaf jecha it jettu wantoota bakka buusuudhaaf wantoota maalii? Wantoota qeenxee ta'an yookaan lakkoofsaan tokko ta'an jechuudha. Lamaa fi lamaa ol yoo ta'an jecha it jettu kana hin fayyadamnu. It jennees are hin jennu. Akkuma kana dura ilaalaa turre it are on the table hin jennu. Are kan jettu kana wantoota lamaa fi lamaa ol ta'aniif fayyadamna. Is kan jettu kana immoo wantoota qeenxee ta'aniif fayyadamna waan ta'eef it is jenna malee it are hin jennu hima kamuu keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan how is life? Jireenyi akkami? How is life? Hima gaaffiiti. How jechuun akkamitti yookaan akkami akka jechuuti. How is life? Yeroo jennu life jireenya. Life jireenya.
Jireenya akkami jedhee yeroo nu gaafatu nuti fakkeenyaaf life is good. Good jechuun gaarii. Jireenyi gaariidha jechuu ni dandeenya. Yookaan immoo life kan jettu kana dhiifne jecha it jettu kana bakka buusne it is good jechuu ni dandeenya jechuudha. Amma it kan jettu kun as keessatti maal bakka buuti? Life yookaan jireenya bakka buute jechuudha. Namni tokko yookaan hiriyaan keessan jireenyi akkamii jedhee yoo isin gaafate tokkoffaa jireenyi gaariidha jechuu ni dandeessu. Jireenyi gaariidha. Lammaffaa immoo akkasumatti gaariidha. Gaariidha jechuu ni dandeessu. Waa'ee jireenyaa akka haasaa jirtan lamaan keessaniyyuu waan beektaniif yoo it fayyadamtan bakka buuftanii jechuudha. Namni sun ni hubata waa'ee jireenyaa akka ta'e. Maaliif? Isumatu isin gaafate jireenya akkamii jedhee isin gaafate isin immoo gaariidha yoo jettan waa'ee jireenyaa akka ta'e ni hubata waan ta'eef jecha it jettu kana bakka life jettu kana bakka buustanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota bakka buusuudhaaf. Fakkeenyaaf karaa salphaa isin ibsuudhaaf mana nyaataa seentanii fakkeenyaaf nyaata ajajattanii nyaata sana otoo nyaachaa jirtanii keessummeessituun dhuftee how is the lunch? Lunch jechuun laaqana. Lunch laaqana. Laaqanichi akkami? Yoo isiniin jette keessummeessituun mana nyaataa sanaa jechuudha. How is the lunch? Nyaanni yookaan laaqanni akkami? Laaqanichi. Za kan jettu ichi akka jechuuti. Laaqanichi akkami yoo isiniin jette it is delicious. Delicious jechuun immoo mi'aa. Nyaanni sun yoo mi'aa fi kan namatti tolu ta'e delicious jettu mi'aadha akka jechuuti. It is delicious. Mi'aadha. Egaa jechi it jettu kun amma maal bakka buute? Laaqana sana wanta nyaachaa jirtan sana. Fakkeenyaaf the lunch is delicious jechuu ni dandeessu. Garuu lunch kan jettu kana yookaan laaqana kan jettu kana dhiiftanii it kan jettu kanaan bakka buusuu ni dandeessu jechuudha. Faayidaan jecha it jettu wantoota bakka buusnee wantoota qeenxee ta'aniif bakka buusnee dubbachuudhaaf jechuudha. Egaa sadarkaa keessan irratti illee beekuun isin hin barbaachisu garuu uncountable noun kanneen jedhaman tokko ni jiru. Wanti tokko uncountable noun yoo ta'e singulaariidha. Fakkeenyaaf nyaata tokko, nyaata lama, nyaata sadii illee jechuu ni dandeenya. Asitti life kan jettu kun lifein hin lakkaa'amu uncountable noun jedhama. Maqoolee hin lakkaawamne. Maqooleen hin lakkaawamne hunduu akka singulaarii yookaan akka qeenxeetti ilaalamu. Maqaan sun maqaa hin lakkaa'amne taanaan akka qeenxeetti waan ilaalamuuf jecha it jettu kanallee fayyadamuu ni dandeenya. Xiqqoo akka bitaa isin hin galle life kan jedhu kun uncountable noun waan ta'eef akka qeenxeetti ilaalamaa jecha it jettu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Ishee kan akkasitiin qabadhaa. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Akkuma kutaa keenya tokkoffaa keessatti ilaallee jechi it jettu kun garuu isin yaadachuu kan qabdan. Maaliif jecha it jettu kana yeroo baay'ee itti fayyadamnaa. Kanaaf gargar baafachuun bareedaadha sadarkaa kanarratti jechuudha. Innis maalidha? Faayidaan lammaffaa anadha, isadha, nudha jennee dubbachuudhaaf. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko bilbila isinii bilbiluu danda'a. Bilbila isinii bilbiluu danda'a yookaan namni isin hin beekne tokko. Namni isin hin beeknee fi lakkoofsa haaraa ta'e tokko bilbila keessan irratti yoo bilbilame who is this jechuu ni dandeessu. Who jechuun eenyu. Is this jechuun kuni akka jechuuti. Who is this yoo jettan kuni eenyu akka jechuu keessaniiti. Bilbila otoo haasoftanii bilbila sana kaaftanii kun eenyu yookaan who is this yoo jettan nama sana adda baafachaa jirtu jechuudha. Namni sun eenyu akka ta'e gaafachaa jirtu. Who is this? Kun eenyu? Fakkeenyaaf namni bilbile sun it is me jechuu ni danda'a. Anadha akka jechuutti gamti. Egaa jecha it jedhu kana parsantii 90 ol wantoota bakka buusnee haasa'uudhaaf itti fayyadamna. Garuu exceptionii yookaan haftee ni qaba. Namaafillee fayyadamuu ni dandeenya jecha it jedhu kanneen egaa haftee isaaniiti. Fakkeenyaaf namni isinii bilbilee who is this yoo jettan isin namni isinii bilbilee sun it is me jechuu ni danda'a. Anadha jedhee maqaa isaa isinitti himuu danda'a. Fakkeenyaaf mucaan Keemboon jedhamu yoo isinii bilbile
Kun eenyu yoo jettan anadha. Keemboon jechuun ni danda'a jechuudha. It kan jettu kun nama bilbilee sana bakka buuti yookaan keemboon bakka buute jechuudha. Yeroo baay'ee nama ittiin ibsuudhaaf jecha kana hin fayyadamnu garuu exceptionii yookaan hafteen jecha it jettuu namaaf fayyadamnu as keessattidha jechuudha. Maal jechuuf anadha, isadha, nudha jechuudhaaf. Fakkeenyaaf it is him jechuun isadha akka jechuuti. Namni tokko wanta tokko dalagee eenyutu waan kana dalage yoo jedhee namni tokko isin gaafate isadha yoo jechuu barbaaddan it is him jettu. Itiin kun amma eenyu bakka buute isa akka jechuudha. It is us yoo jettan nudha. Him jechuun isa akka jechuuti. Us jechuun immoo nu akka jechuudha. Nudha jechuu yoo barbaadan Ingiliffaan it is us jettu. Kanaaf exceptioniin yookaan hafteen jecha it jedhu namaaf fayyadamnu as keessattidha. Yeroo anadha, isadha, nudha jennee eenyummaa namaa gargar baafachuu barbaannu akkasitti jecha it jedhutti fayyadamna jechuudha. Egaa akkasittiin jecha it jedhu adda baafachaa hima uumaa Ingiliffa keessatti dubbachuu dandeessu jedhee tan abdadhaa. Haga tokko jecha it jedhu kanallee hubattanii kana booda bitaa isin hin galu jedhee tan abdadhaa jecha it jedhu irratti.